Barbaachisummaan miidiyaa kana maal jennee yoo ilaalle mee maal si fakkaata? Mee maal barbaachisummaan miidiyaa kanaati? Barbaachisummaan miidiyaa keessa uummata keenyaatti, uummata Oromootti yoo fudhannu ta'e barbaachisummaan miidiyaa uummanni keenya beekaa hin beeku. Garummaan jaarraa kan hin dawwatu ta'e fageenya miidiyaa irraa qabu. Garummaan dura dheeratte illee fageenya miidiyaa irraa fagaate. Sabni miidiyaadhaan wal quunnamu tokko Amaaraaf Oromoo maaltu wal caalchisaa yoo jette Amaarri Oromoo miidiyaa waa'ee miidiyaa akka sooshaal miidiyaa akkasumas miidiyaa garaagaraa akkuma argaa jirtutti miidiyaan Amaaraatii fi miidiyaan Oromoo wal qixaa wal qixaa miti dhugaa qaba. Maaliif itti fayyadama miidiyaa Oromoo dura baratan Oromoo har'a baratte haga baratte immoo itti fayyadamaa jirra. Fayyadamaa jirra. Katolchuu akka balleessu ba'a. Kadhaga'uu akka dubbatu ba'a. Ka dubbatu keessa kadhaga'uu yoo hin jiraatin faayidaa godhu. Wanti sun hunduu dubbatamee hafa. Aktivistoonni Amaaraa isaatii fi miidiyaalee isaanii irratti yoo argite maal jechaa turan baatii lama dura parsinaalii Oromoon dubbachuu danda'a malee hojjechuu hin danda'an. Jechaa ture. Kana yoo jennu Oromoon hojjetaa jira waan duuba aktivistoota keenya jira. Afaan Oromoon akka Afrikaatti baay'inaan sadaffamuu Afrikaa keessatti. Garuu afaan Oromoo afaan Afrikaatti keessa galmaa'ee mobilii keessatti Amaaraa malee hin jiru. Waa'ee kabarate hin qabne kabarsiisuu hin qabne teekinooloojii gadi ta'u hin qabne meen pointii kanarraa hubachuu dandeetta. Hanga Oromoon fageenya teekinooloojii irraa qabu. Waan barbaachisa. Hayyoonni Oromoo kan ragaa jirtan kan argitanis kan beeknus kan hin beeknes. Oromoon gaanfa Afrikaa keessaa baay'ina uummataatiin marsaa sadaffaa yookiin sadaffaa irratti yoo argamtu afaan Oromoo garuu marsaa xumuraa jira hin barreeffamne. Afaan CV ku barbaadde afaan Amaariffaan argita. Afaan tokko tokko hedduu argita. Afaan Oromoo argitu. Kuni fakkeenya tokko jechaadha. Kuni maal irratti hojjetame?